Ashamaa harka fuun akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya walabummaan neetwoorkii irraa oduu yeroo kanaaf qabannee jirru isinitti hima dursa mata dureewwan oduu. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa fi giddu galeessaa waraana bilxiginnaa Haleeluu cimseetti fufe. Paartiileen mormitootaa sadii adeemsa marii biyyaalessaa mormuun beekame. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee adda addaa keessa socho'u haleellaa waraana bilxiginnaa irratti fudhateen injifannoo gonfachuu beeksisee kanneen jedhan oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannedha. Amma oduu bal'inaan. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa fi giddu galeessaa waraana bilxiginnaa Haleeluu cimseetti fufe. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa fi giddu galeessaa godina Wallagga lixaa aanaa Beegii Toongoo bakka ganda Miimmii Hokooboo jedhamuu fi godina Shawaa lixaa aanota adda addaa keessatti tarkaanfii guddaa waraana bilxiginnaa irratti fudhachuu beeksise. Guraandhala 4/2022 waraanni bilxiginnaa Asoosaarraa ka'uun gara ganda Miimmii Hokooboo jedhamutti maqaa sakatta'aa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobbaafaman uummata nagaa meeshaa maleeyyii shanee gargaartu jechuun gidirsaa akka turan maddeen keenya irraa odeeffanneerra. Haa ta'u malee waraanni bilisummaa Oromoo mooraa kaampii waraana bilxiginnaa cabsee seenuun tarkaanfii guddaa fudhateen hedduu ajjeesee kaanis madeessuun gandicha keessaa guutummaatti waraana bilxiginnaa ari'eera. Kana malees meeshaalee gurguddaa hedduu booji'uunis mooraa qabsootiif galii akka godhe beekameera. Oduma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo Woboon zoonii giddu galeessaa Guraandhala 3/2022 godina Shawaa lixaa aanaa Jibaatti ganda Moluufaallee bakka Hararee jedhamutti waraana bilxiginnaa Haleeluun loltoota komaandoo 12 dabalatee waraana bilxiginnaa 34 ajjeesu hedduu ammoo madoo ulfaataa madeessuun beekameera. Achuma Shawaa lixaa aanaa Dirreen Cinnittis lola cimaa gaggeesseen waraanni bilisummaa Oromoo Woboon humnoota bilxiginnaa irratti injifannoo guddaa argateera. Ittuma fufuudhaan Guraandhala 3/2022 godina Shawaa kibba lixaa aanaa Ammayyaattis waraanni bilisummaa Oromoo Woboon tarkaanfii waraana bilxiginnaa irratti fudhateen hedduu ajjeesuu fi kaanis madeessuun dhaga'ame. Loltoonni bilxiginnaa ajjeefamanii fi madaa'an hospitaala Walisootti guuramaa turuunis beekameera. Guraandhala 3/2022 godina Shawaa kaabaa aanaa warra Jaarsoo magaalaa Tulluu Milkii jedhamutti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota bilxiginnaa haleeluun hedduu ajjeesuun kaanis madeessuun ajajaan waraana bilisummaa Oromoo naannichaa beeksise. Lola bakkoota garaagaraa kanatti gaggeeffameen waraanni bilisummaa Oromoo meeshaawwan gosa adda addaa akka booji'es beekameera. Paartiileen mormitootaa sadii adeemsa marii biyyaalessaa mormuun beekame. Paartiileen mormitootaa sadii adda bilisummaa Oromoo ABO, Koongireesii Federaalawaa Oromoo KFO fi adda bilisummaa biyyaalessaa Ogaadeen ABO adeemsi marii biyyaalessaa karoorfame hin beekamu, qaama walabaan hin filamne akkasumas bakka bu'ummaa hin qabu jechuun ibsaniiru. Koongireesiin Federaalawaa Oromoo KFO fi addi bilisummaa biyyaalessaa Ogaadeen ABO'n waamicha mana marii bakka bu'oota uummataan dhiyaateef irraa akka hafanii fi addi bilisummaa Oromoo ABO'dhaaf immoo waamichi akka hin taasifamne beekameera. Waamichi kuni kaadhimtoota marii biyyaalessaa gaggeessan irratti mari'achuuf kan godhame akka tures odeeffannoon adda addaa ibsaa tureera. Sadaasa darbe manni marii bakka bu'oota uummataa labsii hundeeffama komishinii marii biyyaalessaa raggaasisuun isaanii yaadatama. Manni marichaa hooggansa komishinii marii biyyaalessaa uummataan akka kaadhimamuu fi mana maree bakka bu'oota uummataatiin akka ragga'us eereera. Manni maree bakka bu'oota uummataa maqaa kaadhimamtoota 42 komishinii marii biyyaalessaa gaggeessu jedhames baasee jira. Dura ta'aan Koongireesii Federaalawaa Oromoo KFO Piroofeesar Mararaa Guddinaa KFO'n waamicha dhiyaateef akka hin fudhatiin aaddis istaandarditti himaniiru. Itti dabaluunis qaamni marii biyyaalessaa gaggeessu walaba miti jedhan. Kana malees KFO'n mariin biyyaalessaa iftoomaa kan qabuu fi hunda hammataa ta'uu isaa irratti mamii qabu waajjira muummicha ministeeraaf xalayaan ibsee deebii akka hin arganne hoogganaan Koongireesii Federaalawaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa ibsaniiru. Itti gaafatamaa waajjira KFO obbo Xurunaa Gamtaa gama isaaniitiin xalayichi mamii KFO'n walabummaa komishinii marii biyyaalessaa irraa qabu ibsee jedhan. Xalayaan waajjira muummicha ministeeraatiif ergame mariin biyyaalessaa kan hoogganamuu qabu qaama walaba ta'ee fi uummata akkasumas hawaasa idil addunyaa biratti fudhatama qabuuni. Haa ta'u malee mariin kun qaama manni maree paartii biyya bulchuun dhaalameen hoogganamu paartiilee mormitootaa fi qaamolee hidhatanii socho'an waan hin hirmaachifneef furmaata waaraa hin fidu kan jedhu ta'us obbo Xurunaan himaniiru. Itti gaafatamaan sanqunnamtii ABO Lammii Gammachuu gama isaaniitiin waa'ee marii biyyaalessaa waan beeknu hin qabnu waamicha adda bilisummaa Oromoo ABO'dhaaf taasifames hin jiru jedhaniiru.
Dura ta'an adda bilisummaa biyyaalessaa Ogaadeen Aabboo Abdii Mahaadis gama isaaniitiin adeemsi Itoophiyaa keessa jiru maal akka fakkaatu filannoo irratti arginee jirra. Aabboon torban darbee adeemsa komishinii marii biyyaalessaa gaggeessuuf haqa qabeessa jennee amannu tarreessuun ibsa baasnee turre. Gaggeessitoota filachuun qaamota dhimmi ilaallatu hunda hirmaachisuu qaba. Kan mul'ataa jiru dhimma paartii tokko malee waan bakka bu'ummaa qabu miti. Akka gamtaa diimokiraatawaa federaalaa sabdaneessaatti miseensonni ijoo ta'an keessaa dhiibamaniiru. Kanaaf abdiin marii dhugaa gaggeessanii haqa argachuu fi gaaga'ama siyaasaa furuu gufatee jira. Paartii qofti gaaga'ama siyaasaa Itoophiyaan keessa jirtu hin hiiku jedhaniiru. Itti dabaluunis adeemsi qaamoleen qooda fudhatan fedhii uummataa bakka bu'anii itti calaqqisiisan yoo hin jiraanne aabboon dhimma marii biyyaalessaa kam irrattuu hin hirmaatu jedhaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee adda addaa keessa socho'u aleellaa waraana bilxiginnaa irratti fudhateen injifannoo gonfachuu beeksise. Waggaa haaraa faranjootaasitti aleellaa bakka garaagaraatti humnoota bilxiginnaan bobbaastu irratti raawwateen kasaaraa guddaa murna aangoorra jiru irratti kan dhaqqabsiise waboon tibbana humnoota eegumsa pirezidaantii naannoo Oromiyaa fi waraana riippaabilikaan gaardii tiksan irratti aleellaa raawwachuun hedduu ajjeese kan madeessu beeksiseera. Ibsa gama marsariitii qunnamtii uummataa waboon bahee dubbii himaa idil addunyaa wabootiin miidiyaalee hawaasaa irratti qoodameen ji'oota namajjii fi guraandhalaa keessatti Boorana, Gujii akkasumas Lixaa fi Kaaba Shaggaritti tarkaanfii fudhachuu himeera. Waboon zoonii kibbaa naannawaa Bulee Horaatti guraandhala 2022 magaalaa Robiitti haleellaa waraana bilxiginnaa irratti raawwateen 17 ajjeesuun 10 immoo madeessuu ibseera. Gama biraatiin godina Gujiitti daandii guddicha gara magaalaa guddoo godina Gujii ba'aa geessu irratti gaafa guraandhala 2022 lola cimaa waraana bilisummaa Oromoo waboo fi waraana bilxiginnaa gidduutti gaggeeffameen loltoonni bilxiginnaa 60 ta'an yoo ajjeefaman dhibbootaan kan lakkaa'aman madaanii jiraachuunis beekameera. Kana malees godina Gujii aanaa Gooroo Doolaa, Qarcaa fi aanota birootti waraanni bilisummaa Oromoo waboon injifannoowwan jajjaboo galmeessuu beeksiseera. Aanaa Gooroo Doolaatti humni waraanaa bilxiginnaa magaalaa Jiddoolaa jedhamtu mandheeffatee jiru aleellaa waraanni bilisummaa Oromoo waboo irratti gaggeesseen guutummaatti gadhiisee yoo ba'u loltoota 50 irratti miidhaan dhaqqabu odeeffannoo waboon baasee ni mul'isa. Haaluma wal fakkaatuun godina Gujii Lixaa naannoo magaalaa Bulee Horaatti waboon humna eegumsa qondaaltota olaanoo bilxiginnaa irratti aleellaa raawwachuu beeksiseera. Humni eegumsa qondaaltota olaanoo bilxiginnaa kan waboon aleellaa irratti raawwachuu ibse kun isaan Abiyyi Ahmedii fi pirezidaantii naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa tiksan ta'uunis ibsameera. Jilli qondaaltota olaanoo bilxiginnaa kanneeniin durfamu tibba kana kibba Oromiyaa daawwataa turuun ni yaadatama. Aleellaa eegdota qondaaltota bilxiginnaa irratti raawwate kanaan konkolaattota riippaabilikaan gaardii 18 fe'ee gara Yaabellootti imalaa ture tokko guutummaatti barbadaa'u isaan konkolaataa lammataa irra turan miidhaan jabaan erga isaan mudatee booda miliquun dhaga'ameera. Odeeffannoo birootiin godina Gujii aanaa Qarcaatti tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo waboon fudhateen naannoo Gurraachoo jedhamutti loltoota murna bilxiginnaa 4 ajjeesuun 6 immoo madeessu ifoomseera. Godinuma Gujii aanaa Sabbaa Boruu jedhamuttis bifa wal fakkaatuun tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhateen miseensonni waraana bilxiginnaa 17 yoo ajjeefaman 8 madaa'u ibsi waraana bilisummaa Oromoo waboon gama marsariitii qunnamtii uummataa isaatiin baaseen mul'isa. Akka ibsi kun jedhutti godina Gujii aanaa Wadaraatti tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo waboon fudhateen miseensonni waraana mootummaa 6 ajjeefamaniiru. Odeessa birootiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo waboon zoonii giddugaleessaa Shaggar Lixaa aanaa Amboo fi Kaaba Shaggar Salaalee aanaa warra Jaarsoo hidha bu'aa bootee fi Dagamitti injifannoo argachuusaa ibseera. Shaggar Kaabaa fi Lixaatti tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo waboon fudhateen miseensota waraanaa murna bilxiginnaa 60 ajjeesuus himeera. Waboon injifannoowwan argate kana loltoota mootummaa bilxiginnaa hedduu irratti miidhaa jabaa dhaqqabsiisuu fi meeshaalee waraanaa hedduu booji'us beeksiseera. Daarektarri Kiraayisis Group obbo Wiiliyaam Daavisen maddeen garaagaraa wabeeffachuun akka himetti tuuta eegdota pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa keessaa 3 waboodhaan ajjeefamu 8 madaa'u ibsee ture. Aleellaan kun Gujii Lixaa naannoo magaalaa Bulee Horaatti raawwatamuu isaa kan ibse Daavisen tuuti eegdota waraana bilisummaa Oromoo waboon aleellaa irratti raawwate kun jilaa daawwannaa Abiyyi Ahmedii fi Shimallis Abdiisaatiin durfamuun kibba Oromiyaa daawwataa ture tiksuuf garasitti akka bobbaafames ibseera. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne sangammaa ture qophiilee walabummaa neetwoorkii afaan waliin turtii gaarii jenna.